Finfinneen magaalaa teessoo gamtaa Afrikaa fi magaalaa guddoo Itoophiyaa hawaasni miiliyoona hedduu ta'an keessa jiraatani. Kana malees Finfinneen magaalaa giddugala dippiloomaatotaa taatee fi dhaabbileewwan gurguddoo idil addunyaa kan itti argamani. Magaalaan Finfinnee waggaa waggaan ta'ee fi koonferensiiwwan gurguddoo sadarkaa Afrikaa fi idil addunyaa ta'an magaalaa keessummeessitu. Bara baajataa 2017 qofaa Finfinneen walgahiiwwan idil addunyaa gurguddoo hedduu kan keessummeessite yoo ta'u, yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa sanbataa fi dilbata darbee geggeeffames bifa naga qabeessaa fi tasgabbii qabuun keessummoota ishee simattee keessummeessuu dandeettee jirti. Magaalli giddugala daldalaa fi siyaasaa taate kunis nageenyummaan ishee akka eegamuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo guddaa kennee hojii nageenya hawaasaa hirmaachisuun hojjechaa jiruun nageenya magaalattii amansiisaa fi tasgabbii akka qabu godhee jira. ከተማችን አዲስ አበባ ላይ ሁሉ አቀፍ የሆነ የህግ የበላይነት የተከበረባት ከተማ እንድትሆን አድርገናል ተብሎ ሲባል ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። Magaalaan Finfinnee magaalaa olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e akka taatu gooneerra yoo jennu bu'aan kun kan akka salphaatti dhufe miti. Keessumaa magaalaa keenya keessatti dhimmoota yaaddoo nageenyaa ta'an adda baasuu fi qaamolee magaalaa keenyaa giddugala jeequmsaa taasisuuf yaalii godhan fashaleessuu keessatti bu'aan olaanaan akka dhufu dhaabbileen waliin waliigaltee mallatteessan dabalatee jiraattonni magaalaa keenyaa qooda leencaa ba'ataniiru. Kanaanis bara haaraa irraa eegalee ayyaanota uummataa fi amantaa hanga ayyaana cuuphaa yeroo dhiyootti kabajnetti hawaasni magaalaa keenyaa miliyoonaan lakkaa'aman karaa nagaan bahanii nagaan akka galan taasisuun danda'ameera. Magaalichatti raayyaa nageenyaa yeroo garagaraatti leenji'uu fi hojii qindoomina dhaabbilee fi hawaasaa hirmaachisuun hojjetameenis hammi yakkaa yeroo gara yerootti yoo madaalamu kan irrachaa dhufe akka ta'etu ibsame. Hammi yakkaa magaalaa keenya keessatti dura turee fi amma jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hammi yakkaa hir'achaati kan dhufe keessattummoo ragaaleen garagaraa qindoominaan qaamota poolisii wajjin hojiin hojjetamaa jiru yakka akka hir'atuu fi akkasumas nageenya waaraan akka bu'u magaalaa keenya keessatti nageenya amansiisaan akka dhufu gahee guddaa taphachaa kan turanidha. Bu'aa guddaatu argamechuun ni danda'ama jechuudha. Jiraattonni magaalaa Finfinneen magaalaa sabaa fi sablammoonni biyyattii nagaan keessa jiraatan waan taateef nageenya ishee waaressuun kan qaama hundaa akka ta'e dubbatan. አዲስ አበባ ያው አዲስ አበባ ነች የአፍሪካ መዲና Finfinneedha. Magaalattiin magaalaa guddoo Itoophiyaatis akkasumallee kan Afrikaati. Darbees teessoo dippiloomaatotaa idil addunyaati. Kanaafuu nageenyi ishee baay'ee murteessaadha. Namni hunduu nageenya ishee irratti qoosuun hin barbaachisu. Kanaaf nageenya ishee eeguu fi deeggaruu qabna. Finfinneen hundaafuu abbaadha. Hundaafuu biyya. Uummanni naannoo seera kabachiisaa, naannoo caasaalee nageenyaa, poolisii waliin, hidhataa waliin, poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Finfinnee waliin ta'ee dambiin hundi isaanii yeroo tokko afaan tokko akka itti dubbatuu fi kan wal danda'anii biyyi tun biyya teenya, magaalaan tun magaalaa keenya, uummanni kun uummata keenya. Kanaaf wal danda'ee waliin jiraata jedhaniiti kan deemanii. Yoo nageenyi jiraate namni jireenya yookaan immoo dhaloota itti fufsiisuu danda'a. Kanaaf dhimmi nageenyaa dhimma qaama nageenyaa yookaan poolisiidhaa yookaan immoo milishaadhaa qofaa miti yookaan immoo hojjetaa mootummaa yookaan kan mootummaa qofaa miti. Nageenyi hawaasa maraati. Nageenya ofii kan eeggachuu qabu nama ta'ee kan deemu hunda isaati jechuudha.